sagalee waaqayyo isinii ruudhaafi ittan fufa nama waaqayyo duratti simboo argate kanaaf arra waanan dubbadhu kanarra sagalee kana wajjin ta'e simboo kaleessa hin beeknetu isin irratti dhufa Amen. kaleessa hin arginetu isin irratti ta'a Amen. simboo jechuu dhuguman isinitti himaa waaqayyo simboodhaan gara keessan dhufa Amen. nama waaqayyo duratti simboo argateedha mata dureen koo nama waaqayyo duratti simboo argate kanaadha kanarratti dubbadhu waaqayyo waa'ee waaqayyo isinitti himu waaqa utuun beeknee teessanii nageessan tarii immoo namni waaqa kana utuun beekin akka carraadhaa peejii kana itti ba'uudhaanii arra yeroo jalqabaati waaqayyo nageessu yoo jiraatte waaqayyo eenyu yoo jedhame waaqayyo isa uumaa ta'e wanti hundinuu isaan argame isa nama isa waaqaaf lafa uume isa nama uume isa immoo tokkicha ilma isaa addunyaadhaaf laatee ilmi isaa kun immoo iddoo keenya du'ee du'a nu oolchedha waaqni ani waa'ee isaa lallabu. Amen. Amen. Siin akkas jedhee booddee waaqayyo duratti nama waaqa duratti simboo argate jechuun waa'ee hiika isaa isin ilaadhaa. Arra gara caalaa kan isin wajjin ilaalu hiikuma simboo olii wajjin ilaalla. Simboo jechuun maal jechuudha isa jedhuun isinii kaasa. Simboo jechuun jaallatamuu jechuudha. Amen. Nama simboo argatu hin jaallatama. Hin jaallatama jaallatamaa ta'a jechuudha. Maaliif akka jaallattan hin beeku hin jaallattu yeroo baay'ee nan kaasa waltajjii irratti illee nan kaasa isatti illee nan kaasa amma mucaan wajjin jiru kana caalaa nan jaalladha. Maaliif akka hin jaalladhu hin beeku. Lakka wantichi akkan isa jaalladhu kan na godhee waaqayyo akkan isa jaalladhuuf simboo sarara kaa'eera. Amen. Sittan hima namicho sittan hima obboleessa koo obboleettii koo akkati jaallatamtu arra waaqayyo simboo sirra kaa'a. Amen. Simboo jechuun jaallatamaa kan nama godhu. Akka naannoo keenyaatti akka aadaa keenyaatti Oromoon jecha tokko jedha. Abaluu simboo qabadu. Abaluu baay'ee simboo baay'ee namatti tolti simboo qabdi garuu bareedduu miti simboo qabdi. Baay'ee bareedaa miti garuu maal qaba jedhu simboo qaba jedhu. Funyaanni isaa cafaqaadha jedhu funyaanni ishee cafaqaadha jedhu. Fuulli isaa baddeedha jedhu maaloo golboodha jedhu garuu simboo qaba namatti tola jedhu. Maaliif namni sun simboodhaan kan ka'e hin jaallatama. Kanaatiif namoonni waaqayyoo bara kakuu fa'aa keessas turanii waaqayyoon kan isaan kadhachaa turanii isa duratti simboo argachuudha kan isaan gaafatan waaqayyoo irratti jaallatamuudha kan isaan gaafatan. Kanaaf ergaan isinii qaba. Waaqayyoo duratti akkaataa isin jaallatamtan nama duratti akkaataa isin itti jaallatamtan saba duratti akkaataa isin itti jaallatamtan warra isin beekan biratti warra isin hin beekne biratti akka isin hin jaallatamtaniif waaqayyoo simboo isinirra kaa'a. Amen. Hallelujah. Amen. Simboo gaafa waa'ee isaa kaa'amnu hiika simbooti amma kana dubbachaa jiru. Hiika simboon dubbachaa jira afaan Amaaraatiin mogos isa jedhamu sana. Inni simboon kuni jaallatamuu jechuudha. Waaqayyo gaafa simboo sirra kaa'u hin jaallatamta. Lallaba keetu jaallatama. Barsiisa keetu jaallatama. Kadhannaa keetu jaallatama. Geggeessaa keetu jaallatama. Waan ati gootu jaallata. Hojii erga keetti jaallata. Simboo jechuun karaa biraadhaa hiika biraadhaan gaafa laallu ayyaanamuu yookaas ayyaana jedhanii warri hiikanis jiru. Simboo jechuun maal jechuudha jedheeraa jaallatamuu jedheera. Darbama immoo simboo jechuun fudhatama argachuu jechuudha lammaffaan isaa hiikisaa. Mee namoonni sagalee kana na dhageessan yoo isinitti tole fedha keessan yoo ta'e gara waan tokkotti isin hafeera. Sagalee keessan kaasaatii akkasnaan jedhaa wajjiniin. Simboo jechuun maal jechuudha jedheeraa fudhatama argachuu jechuudha. Amma simboo kanarraa kan ka'e fudhatama argadha jedha yoo isinitti tole. Simboo kanarraa kan ka'e fudhatama argadha. Simboo kanarraa kan ka'e waaqayyo fudhatama sii laata. Amen. Macaafa keenya gaafa laallu macaafa seera uumamaa gaafa laallu boqonnaa 6 irratti Nohi akkas ture jedha. Bara sana
laftis fuula waaqayyoo gooftaa macaa duratti hin mancaate jedha. Lafti fuula waaqayyoo gooftaa dura macaa duratti maal taate hin mancaate. Sababii lafti kun fuula waaqayyoo duratti manca'e irraa kan ka'e lafti kun waan bade irraa kan ka'e namni karaa waaqayyoo irra deemu namni karaa waaqayyoo ciibsu waan dhibeefi waaqayyo maal godhe jedha nama uumuu isaatti hin gaabbe hin gadde biyya lafaa kana immoo addunyaa kanarraa balleessuudhaaf murteesse yeroo sana keessa jedha nama Nohi jedhamu tokko waaqayyo duratti simboo argateedha. Waaqayyo duratti fudhatama argate. Ameen. Hojii balleessuun barbaanne waaqayyo warra dhumanii hojiin akka isaan dhumu akka inni du'u warra badanii hojiin akka inni badu warra itti murtaa'e kana hojiin murtoo kana fudhatee bishaan badiisaatiin akka inni hin banneefi waaqayyo duratti namni kun fudhatama argate. Firoottan koo fudhatamas kan namaa kennu immoo eenyu yoo jettanii waaqayyoodha. Simboo kan namarra kaa'u waaqayyoodha. Kanaaf ergi waaqayyootu namarra kaa'atee fudhatama kana ittiin argattu waaqayyo simboo sirra kaa'a. Ameen. Kanaaf simboo jechuun maal jechuudha isin jedheera fudhatamuu argachuu jechuudha. Kanaaf waaqayyo maal godhe fudhatama isaaf laate nama kanaaf. Ni gaafa waaqayyo simboo sirra kaa'u waaqa duratti nama fudhatamaa taata. Biyya duratti nama fudhatamaa taata. Jaarsa biyyaa duratti nama fudhatamaa taata. Lammii gidduutti nama fudhatamaa taata. Waldaa keessa nama fudhatamaa taata. Ameen. Nama fudhatamaa taata. Simbeekani eenyuun akkati taateen beekani. Garuu garaa isaaniitu siina si jaallatu si fudhatu akkas ta'uu jalqaba jechuudha. Ameen. Gaafa waa'ee simboodhaa kaafnu fudhatama argachuu akka ta'e akka simbeettan nan barbaada. Inni sadaffaan simboo jechuuni simatamuu jechuudha. Simatamuudhaaf fudhatamuu gidduu garaagarummaatu jira. Namni si fudhata gaafa sana immoo si simata. Simachuu jechuun gara kee dhufa sitti dhiyaata harka si qaba tole siin jedha jechuudha. Maaliif macaafa Asteriin gaafa laallu akkas jette Aster. Yeroon kun illee yeroo itti mootii bira dhaqan miti. Mootii bira dhaquudhaaf duraan dursanii itti manii yoo mootiin nama waamee dhaqu waa'ee saba koo baduuf jedhuu kanaa waa'ee warra Yihuudaa du'i itti murteeffame kanaaf akka jette Mardikoosiif anis guyyaa 3 nan kadhadha warra hojjetoota koo wajjin isinis kadhadha guyyoota kadhata kana guyyaa 3 booddee maalan godhaa jettiini haqeen mootitti dhiyaadhee waa'ee kanaa itti himette akka seera sanaatti utuu mootiin hin waamin gara mootitti namni ol galee akka mootii sana daffaretti waan ilaalamuu fi hin ajjeefama murtoo hamaatu itti murtaa'a. Eenyuun yoo ta'u kun seera biyyichaati. Garuu Aster ergi kadhattee booddee waaqayyo simboo irra kaa'e. Ameen. Gaafa isheen dhattu mootichi maal godhe Ashooris jedhaa yeroo isheen dhatte gorduba isaatti ollittu ulee isaa diriirsee ulee mootummaa sana diriirsee maal jechuudha seeraan alayyuu kottu utuun si waaminiyyuu kottu deemsi kee sirrii hin ta'in akkaataa itti dhufte kun waamichaan alayyuu haa ta'u yoon akka hin tolle ta'eyyuu ansi simadheera harka diriirsee. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. 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 Arransiin jedhama seeraan alayyuu haa ta'u karaan alayyuu haa ta'u karaa itti beektuun alayyuu haa ta'u. Namni irra gara isaa dhufte kun namni irra sagalee kana dhageessu gooftaan waaqaaf lafa mootichi addunyaa kanaaf samiif addunyaa kana bitu har'a ulee sii diriirsa. Ameen. Sababii inni si simatu addunyaatti simata biyyatti simata dhalootatti simata ormatti simata guddaatti simata xiqqaatti simata beekaatti simata wallaalaatti simata. Ameen. Gurraacha simata. Ameen. Iddoo silaatu maal barbaadde maal feete hawwiin kee maal isin jechuu jalqabu. Ameen. Ameen. Sheelaaraa bagaa nyaamaayyaa. Akkas jedhanii mootiin kun Asteriin yaa Aster giftii maal barbaaddaa maali fedhii kee maali hawwiin kee maali gaaffiin kee utuu waamamin seera qabsitee deemsaan alakkatti dhuftu kan si godhe kun maanni elaamee ittiin jedhaan
Seeraan ala yoo dhufte karaan ala yoo dhufte deemsi kee karaa sirrii yoo hin taane yoo dhufte iyyuu ani jedhe maal barbaada gaaffiin kee maal walakkaa mootummaa koo yoo ta'e siin qooda. Hallelujah. Amen. Amen. Walakkaa mootummaa koo yoo ta'e siin laadha fedha kee siin guuta hawwii kee siin guuta barbaada kee nan raawwadha fedhiin kee maal hawwiin kee maal mootummaadhaan yoo dhufte illee walakkaa tan siin qooda. Hallelujah. Amen. Amen. Dubbiin kun dubbii salphaa isinitti fakkaatiin mootummaa koo walakkaan sii qoodachuun namni baay'een kan itti wal ajjeesu namni baay'een itti kan wal fixu namni baay'een kan itti wal balleessu maal yoo jettanii mootummaa sitti hin laadhu mootummaan sirraa fudhadha ani immoo siif hin laadhu dhiigi nama baay'ee dhangala'ee du'e. Dubartii kanarra garuu Waaqayyo qabsoon goone dubartiin kun sochii addaan kaafne dubartiin kun waan tokko duwwaa goote simboo Waaqayyo irra kaa'e qabattee gaafatattu walakkaa mootummaa kooti yoo ta'e siin qooda. Amen. 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 Gaaffii kee kamiifiyyuu hawwii garaa kee kamiifiyyuu deemsa kee kamiifiyyuu akkati milkooftuuf warri biyya Itoophiyaa keessa jiraatan akka lakkoofsa biyya keenya biyya Itoophiyaa kanatti bara 2014 kana akka addunyaatti bara 2021 kana isa amma keessa jirtu kanatti simboo Waaqayyo amma sirratti jalqabu kanaan fuudhatama argatta simatama argatta. Amen. Waaqayyo gooftaan machaa isa kana sirratti gochuu jaallateera. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Nana mana inni kun jireenya keerratti jalqabeera. Amen. 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 Utuu Waaqayyo sagalee kana natti hin dubbanne isin hin tajaajiluun ture har'a. Waaqayyootu sagalee kana natti dubbate. Sani namoonni as keessaa tajaajila koo beektan Waaqayyo dubbadhu gaafa naan jedhu dubbiyaan dubbadhu jabeessee jireenya namoota baay'ee irratti raawwateera. Wanti hin malleetu siidhaatama galgala kana. Amen. Amen. Nama kee dhaabbatee teessu jira. Amen. Nama kee galmaan ga'utu jira. Oh, hallelujah. Amen. Simbirri hafuurri qulqulluun laphee koo irratti waa fidaa jira amma. Nama Waaqayyo dhimma kee qabatee ofii isaatii sii xumuruun argaa jira. Amen. Dhimma kee namatti dhimmi kee akka sareen gaddaa akka bara darbeen ta'u ana ofii kootiin qabate nan xumuraa Waaqayyo. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Mee garraamii taa warri na dhageessan Waaqayyo dhimma koo qabateera jedhaa. Waaqayyo dhimma koo qabateera. Xumureera jedhame. Xumureera. Amen. Simboo sirra kaa'e kanaan Waaqayyo isa kana godha. Amen. Akka salphaatti kan yaannu miti. Simboo jechuun akka salphaatti kan yaannu miti. Hin dhaabbateef hin simate lafaa kee ijaajje maal feetaa jedheen. Amen. Yeroo sana keessa utuu simboo utuu asteerira Waaqayyo simboon keenya ta'e bara sana Yihuudoota hundumaatu dhuma. Waaqayyo simboo sirra kaa'een biyya kee oolcha mandara kee oolcha lammii kee oolcha hiriyoota kee oolcha simboo sirra kaa'ame karaa kee Waaqayyo namoota baay'ee oolchuudhaaf simboo sirra kaa'a. Amen. Hallelujah. Amen. Simboon gara biraan maal nama godha barbaadamaa nama godha. Amen. Barbaadamaa. Hallelujah. Amen. Barbaadamaa si godha. Barbaadamaa. Iyyaafatamaa si godha. Amen. Waan barbaadamaa nama godha. Amen. Namni tokko waan adda ta'e sin qaban. Waan adda ta'e tokko sin qaban. Yoo lallabaa ta'e lallaba adda ta'e sin qaban. Yoo barsiisa ta'e barsiisa adda ta'e sin qaban. Yoo raajii ta'e raajii adda ta'e sin qaban. Kennama yaana kamiin adda ta'e sin qaban. Garuu maal ta'u beektu hin jaallatamu hin barbaadamu. Namni isaan dhaga'u barbaada. Isaan ilaa sakana sirratti jalqabaa hin jedhee. Amen. Hallelujah. Barbaadama. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Waan tokko siniin jedha.
Jireenya jechuun maal jechuudha beektu simboo jechuudha. Amen. Jireenyi simboo ala hin qajeelu. Jireenyi simboo ala hin ta'u. Jireenyi simboo ala hin mi'aawu. Jireenyi simboo ala hin miidhagu hin bareedu. Amen. Gaa'ela kan fidu simboodha. Jireenya kan fidu simboodha. Akka kan fidu simboodha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Simboodha. Wanti hundinuu simboodha. Amen. Jireenyi simboodha laadhaa jireenya hin jedhamu. Amen. Amen. Waaqayyo hin beeku arra carraa argatan namoonni sagalee kana dhageessan waan isin bara dheeraadhaaf hin arganne Waaqayyo isin irratti fiduudhaaf simboo jalqabeera. Amen. Hallelujah. Abadde maqaa Yesuusiin. I receive. Amen. Hallelujah. Amen. Simboo jalqabeem. Simboo jalqabeem. Barbaadamuu kee barbaadsa keetu baay'ata. Amen. Hallelujah. Amen. Wanta namarraa adda ta'e qabaattee miti akka itti barbaadamtu si godha. Fakkeenya gabaabaa tokko isinitti hima. Yoo kana buleessa keenya caalaa kun amma caalaa mammataa hin dhaga'u kana wajjiniin laaqana iddoo tokko nyaanna. Ergi laaqana nyaanne booddee buna dhannee iddoo biraadhaa dhunnaa naan jedhe. Wayi meessumaan tokko dhugadhee laphuma laaqana nyaanne buna dhunne. Isa booddee lafa buna sana dhunne immoo isaa wajjiniin immoo lafa ni jala dhanne. Yeroo inni naqu namni hundinuu hiriiraan taa'ee buna sana dhuga. Hiriiraan taa'ee buna dhuga. Hiriiraan taa'anii dhugu. Akkasan jedheen mucaa wajjin jiruun akkasan jedheen amma nama buna kanarra Waaqayyo simboo kaa'e malee hin jedheen bunni isa silaa caalaa. Amen. 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 Kanarra maaltu jira? Simbootu jira. Amen. Hallelujah. Kaneessuma kaneessaa kana wajjiniin laaqana nyaanne ergi raawwanne booddee lafa bara sanatti dhannee bunoonnaan laakkiin naannoo sumaa dhunnaa inni sun maqaa qaba inni kun immoo buna qabaan jedheen. Amen. Waan tokko wanta adda ta'e miti. Jaallatamaa kana ittiin sin godhu maaliin beektu simboo isinirra barbaadamaa sin godha. Wanti keessatti adda ta'e miti. Hojii sin hojjeta. Yoo buna danfiftate buna kan keetu adda ta'a. Yoo daaboo hojjetate isatu kan kee adda ta'a. Amen. Namni biraan hin godhamu. Yoo suuqii nagatate suuqii dhiisanii gara kee dhufu hin jedheem. Amen. Namni hiriiraan gaafa dhaabbatu namni hin beekne gatii isaa rakkasa jedhe. Gatiin isaa rakkasa miti. Gatiin isaa maal tiriin sare simboo tiriinse. Amen. Hallelujah. Simboon fuula kee duratti waan hiriirsuu qaba. Amen. Namoota baay'een beeka. Digirii tokko qabu. Digirii tokko qabu doolaaraan isaanii kaffalama. Annan beeka namootaan isaan beeku. Digirii tokko qabu. Ekonomiksii tokko qabu. Manaajimentii tokko digirii jalqabaa tokko qabu. Yookaan immoo liidarshiippii baratan. Yookaan kemistirii baratan. Warri kaanii ittiin kemistirii digirii 2-3 baataniiti hojii barbaadu. Sun immoo ekonomiksii tokko yookaan kemistirii tokkooniti doolaarii 5,000 6,000 ji'atti isaa kaffalama. Amen. Hallelujah. Itti maal keessa godhe beektaa simboodha. Amen. Kana Waaqayyo dokumentii keerratti namni dokumentii baattee jirtu dokumentii keerratti simboo isaa dhangalaasa. Amen. 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 Bentaatu arraan booddee simboo kaa'e kanaan baay'ee nama barbaadamaaf jaallatamaa Waaqayyo si godha. Amen. Hallelujah. Amen. Akkas jedhee booddee simboon kun eessaa dhufaa isa jedhuun isin agarsiisa. Simboon kun
abaarsa abbaadhaan eebba abbaadhaan dhufa miti eebba haadhaan dhufa miti kadhataan dhufa miti inni caalaan eessaan babeetu waaqayyo jaallatee simboota. Amen. Simboon eessa argama waaqayyootu simboo namarra ka'a. Amen. Simboo namarra ka'a simboon namni eessaayyuu hin argatu. Tarii warri Dubaayin jirtani gabaan Dubaayiidha. Gabaa baay'ee rakkasa Dubaayiidhaan bitamu simboon. Amerikaan jiru simboon. Kanaadaan jiru simboon. Amen. Australiyaan jiru. Middle East keessaan argattan Afrikaa keessaan argattani. Amen. Supermarketii kamiin argattani. Simboon eessa jira waaqayyo isa simboo namaa laatu bira jira. Amen. Waaqayyo isa simboo qabu. Abbaa simboo ta'e isa simboo namaa qoodu. Amen. Hallelujah. Amen. Simboo kana garuu karaan itti argachuu dandeenyu tokko waan tokko duwwaan isinitti hima. Simboon kan ittiin argamuu danda'u kadhannaadhaan argama. Amen. Waaqayyoon kadhachuudhaan simboon of duratti naa kenni waaqa tokko isa kaani jaallatee nama kenna utuu namichi hin kadhatin amma yoo birattan Nohi kadhatee miti kan hin argate. Nohi simboo kadhatee hin arganne. Akkasumatti hin laateen warra tokkoof akkasumatti hin laataaf akkasumatti jaallatamaa isaan godha akkasumatti barbaadamaa isaan godha akkasumatti simatamaa isaan godha akkasumatti akka namni waa'ee isaanii akkaataa adda addaa haasa'u godha. Warri tokko tokko garuu akkamittiin argatu yoo jettanii kadhatanii argatu. Abrahaam akka jedhe waaqayyoon waa'ee Looxiif Sodoomiif Gamooraa keessaa akka waaqayyo isaa baasu gaafa barbaade yoo hunduma keetti simboo argadhe waaqayyo jedhee waaqayyoon kadhate. Yoo maal godhe yoo hundura keetti simboo argadhe jedhee kadhate. Yoo hundura keetti simboo argadhe jedhee kadhate. Akkuma kana immoo Asteer immoo maal gooten siin jedhe sila hin kadhatte fuula waaqayyoo turte guyyaa 3 kadhatte gara mootichaatti dhaqxe. Dubbii keenya irratti akkasin hubattan kanan barbaadu. Waaqayyo gaafuma isheen dhalattu simboo namarra kaa'edha Asteer. Maaliif dorgommii isheen dorgomte suni hin darban. Dorgommii bareedinaa ture. Isheen intala hiyyeessaati. Intala warra moototaa wajjin dorgomte tokkoffaa baatee yaashoorisitti heerumte. Amen. Inni busheeni abbaallee hin qabdu namatu ishee guddise. Nyaatallee garaa guutuu nyaattee hin beektu. Nyaati immoo nama bareecha. Nyaati nama bareecha. Nama gaafa nyaatu fuula kee guutaan. Qaama kee kana bareedaan wal qixxaataan misiin jedhama. Nyaati nama bareecha. Dubartiin kun intalli kun nyaata gaallee hin qabdu. Nyaata madaalamaallee nyaattee hin beektu. Garuu bareecheera waaqayyo. Amen. Isa baay'eeni wantoota baay'eedhaan argatanii yaalanii dhaban ati immoo akkasumatti sirra kaa'u waaqayyo. Amen. Hallelujah. Jalqaba kanatti ammas ammaa garuu saba ishee oolchuudhaan maal goote hin kadhatte. Hin kadhatte maal jette yaa waaqayyo jettee nama kana duratti fudhatamaa naa kenni simboo naa kenni akka inni dhaga'u godhe dhageettii naa laatatte. Kadhattee gaafa jennatu mootichi ishee dhagee. Hin kadhatte guyyaa 3 kadhatte maddii goosfaas hin kadhatani ergi isheen kadhatte namni sin kadhatte bishaan sin kadhatte simboon laatameef. Kana qofa immoo miti. Nehemiyaan waan tokko isinitti hima. Nehemiyaani biyya Suusaa gimbii keessa ture. Biyya Suusaa gimbii keessatti waa'ee Yerusaalem oduu gaafate. Obboleessa Anaan namni jedhamu biyya Yerusaalemii dhaqe. Kan isin dhibu Anaaniyaan Yerusaalemiin hin beeku. Sana baay'ee naasa'u yeroo wajjin deemuudhaaf. Gaaf tokko garuu akka jedheen attamii jedhe gaafa anaan dhufu attamii jedhee gaafa Nehemiyaan jennaan warri sabni Israa'el warri boojuurraa hafanii dhiphina guddaa keessa jiru. Rakkina guddaa keessa jiru. Mandaraan Yerusaalem abiddaan gubatteetti. Sagalee nuhila abbaan ta'e telekonferensii qaxxalee jira natti fakkaata. Sagalee sirreeffadhu obsaa kan jedhu kuni
teleconference natti fakkaata namni qaxxalee jiru adaraa dhiifam sagaleen dhageessisina garga qaxxaltanii yookaan caalaan baas eebbifama pastor itti fufa. Isa booddee hin dhagee yeroo dhagee jedhu ofirra gattaa'een jedha Nahimiyaa boqonnaa tokko gaba laalu nan soome nan kadhadhe hin soome yeroo dheeraa fuula Waaqayyoo duratti hin soome hin kadhate Waaqa duratti hin kadhate qalbii diddiirrate isa booddee wanta inni godheen isinitti hima ergi soomee kadhate booddee wanta inni godheen isinitti hima gara Ashooris mootichaatti dhaqe inni silaalee haadhi manaan nama kanaa dhaqe jette atoon dhukkufanne fuulli kee maaliif kana fakkaate ittiin jetteen kana kan nama godhu nan beekaa gadda garaati jennaani simboo Waaqa akka jedheen maal banin godhu awwaala abboota koo diigamee utuu jiru mandaraan Yerusaalem abiddaan gubattee utuu jirtu jennaani maal fedhare jennaan aqeen ijaaradeen namni kun baay'ee nama addaas nitti hin fakkaatina nama daadhii buusuudha malee bulchaa miti biyya sana keessatti itti gaafatamaa waajjira muummicha Asooriyoos miti namichi kun baay'ee nama baratees miti namni kun hojii zamaanii nama daadhii buusuudha nama baay'ee gojjallaa sana jiruudha garuu maal barbaada aqeen ijaarana dhaqii ijaarii jedheen Waaqayyotti lafatti si erguu qaba gaafa simboo sirra kaa'u. Amen. Hawwee boossee karaa ittiin dhaqxu dhabde baajata ittiin dhaqxu dhabde sana baajata sii laata karaa sii banaa si ergatu Waaqayyo. Amen. Hallelujah. Amen. Isa booddee wanta ta'een isinitti hima. Isa booddee wanta ta'een isinitti hima firoottan koo gooftaatti kan jaallatamtan. Ashooriyaas dhaquu barbaada dhaqe. Akeeshi nanna garuu maal na barbaachisa ajaabii na barbaachisa. Amen. Namni kun takka ajabamee hin beeku. Amma garuu simboon dhufe gaa. Amen. Simboon gaafa dhufu nama baay'eedhaan ajabamtaan jedheen. Amen. Amen. Kee duraa booddee kee karaa hundumaa kan si ajabu firoonni kee hin baay'atu nama ajabamu taate Waaqayyo nama ajaabiidhaan deemusi godha Waaqayyo. Amen. Hallelujah. Amen. Kanaaf ajaabiin na barbaachisa ajaabiin kennaniif kana qofa immoo miti jennaan calluma deemuun dhaqeedhaan dhaqii keessan duwwaadhaan hin ta'u gadheen immoo kanaatti na qabdee na dhaabuu dandeessi jedheen. Maal si barbaachisa gareen kanaatti akkana qabdee na dhaabu maal si barbaachisa dhalaan hiyyamaanaaf laatamu. Amen. Fudhachuu barbaada hiyyamaan harkatti qabachuu barbaada yoo namni na gaafatte mallattoo mootii mallattoon keessan kan irra jiru argisiisaan deemade. Amen. Amen. Hiyyamni mootii Waaqaaf lafaa. Amen. Amen. Chaappaan mootii Waaqaaf lafaa kan irra jiru qabattee deemuu jalqabda. Amen. Hundumaatti hiyyama san argisiisaa karaa kee jalqabdaa misraachoo. Amen. Hin beeku dhugaa Waaqa jiraata ergaanatti dhufaa jira. Hin dhaabbattooti karaatti lafa namni dhaabbatteetti hin dhaabbattu lafa namni qabatu hin qabatu lafa namni rakkateetti hin rakkatu lafa namni taaggoleetti hin taaggodhu. Amen. Ittiin karaa dabartu sii laata. Amen. Ati mootii Ashooris irraa fudhatta miti mootii Waaqaaf lafaa Waaqayyo harkaa fudhatta ayyama sii laatama misraachoo obboleessa koo. Amen. Hallelujah. Ergi iyyama kenneefi booddee iyyama ergi fudhatee booddee wanti si hafe immoo jiraate mootiin jedhan baajatan na barbaachisa jedhan maal gootan dhaqee kan ittiin dallaa ijaaru jedhan na hubadhaa sirriitti dallaa Nahimiyaan ijaaruudhaaf deemaa jiru kana kan diige eenyudha yoo jettanii jara kanatu diige. Warra Ashooros fa'itu diige mootii kanatu diige sanyii mootummaa kanatu diige Yihuudaa Yerusaalemiin kan diige isaan. Amma garuu baajatee isaa dhufaa jiran alagaa warruma kaleessa diige baajata baasa. Amen. Warruma kaleessa rakkise warruma kaleessa dura dhaabbate warruma kaleessa balbala itti tufe warruma kaleessa waan san akka hin taaneef dura dhaabbatanii balleessantu isaanumatu immoo deebi'anii baajata sii laata.
Amen. Jarana me waaqayyo harkaraati galata laadhaafi me. Amen. Baajata dhuga sila kana booddee baajata isa laga gama kan jiru misooma bosonarraa kan argamu maal ta'u dallaan Yerusaalem ittiin ijaaramudha mooticha Ashooriyos xalaa barreessee laate biyya jechuun immoo eessa yoo jettanii danni biyya 27 laga gamoora jedhamu suni biyya 27 biyya 27 irraa kan argamu bosonarraa galiin bosonarraa argamu maal ta'u dhaqee maal ta'u Yerusaalemiin ijaaru. Amen. 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 Israa'el yaasirratti aannan moototaadha hinnuda harma moototaadha hinota aannan ormootaadha hinnuda harma moototaadha hinota inni jedhame naanniyarratti jalqabe. Amen. Lafa baajatiin baanee fi baajanni ba'eef. Amen. Naragai nama waaqayyo lafa baajatiin baanee baajati siiba. Amen. Sila kibama. Amen. Ila warrina ilaaltan ila wangeelli kun an qabadhee jiru kun hin hojjeta jettee sagalee waaqayyooti jettee yoo ina amantate kana keessaa waaqayyo baajata sii baasu. Amen. Fuudhaan abdootteen beenne keessa waaqayyo baajata tigaraa keetti yaanne garsii lakkisiisa. Amen. Dhugaammoo baay'innosina dhugaabaa yoo si dhugaabaa tani waaqayyo dachaa sini godhe yoo kanatti yeroo gabaabaa gidduutti baajata sin hin yaanne lafa sin hin yaanne karaa sin hin eelle namoonni waaqayyo biika qajeelchan baajata gasii lakkisu. Amen. Baajata gasii lakkisu. Amen. Shakkinan siin jedheem. Amen. Ila magaba sagalee kana dhageessu namni akka jettu jirta anaan jedha karaa nama kanaa waaqayyo yeroo tokko akkasnaan jedhee akkasnaa godhee ture kunis naa ta'a jedhee nama garaan kee amanataa jiruun si arga. Amen. Hallelujah. Sana godha waaqayyo gooftaan. Amen. Kanaaf talaasaan fudhate iyyama hin argate yoom deebita jennaan ittime hin naqe namoota walitti qabe guyyaa 52 gidduutti masaraa Yerusaalemiin ijaaree ture. Namoonni hojiin kun yoo walitti bufiinsaan hojjetame waggaa 5 hojjetama jedhaniiti kan ka'an beektonni inni garuu guyyaa 52 gidduutti hojjetee deebi'e kan hundumaa kan hojjete yoo maal naan jettanii simbooda. Amen. Simbooda sitti dhufe kana hojjeta. Amen. Waan yeroo dheeraatti ta'u sii gabaabsa. Amen. Amen. Kabamtu lafa namni itti dhaabbate. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Kanaaf arra kana jaalaan deemu. Kana jaalaan deemu. Jaalaan isinitti himaa yeroo itti aanutti hin deebi'ee dhufa. Amen. Garuu sagalee nama dubbadhe kun akka isin irratti jabaatuu fi daqiiqaa muraasa isiniin kadhadhaa. Harka keessan gara waaqayyootti ol fuudhaa anaa wajjin kadhadhaa isiniin kadhadhaa. Amen. Yeera baara laaba yaa maara laabo ganama yaara laborra laaba ganama ya borra. Yeera laaba ganama maara laborra la diana yeera laborra baba baba baba. Amen. Kama se kamara laaba Amen. Amen. Ubala bayara laaba ne magaborra laaba ya. Solo le bene va classe la rodabas. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Nama billaa sagalee kana dhagaa jirtu billaa qara qabu luqqifatee wanta akka iddaa nama biraa kutee hambisuun argaa yeroo dheeraadhaaf kan sitti rarra'ee si qabee
Himmil koofta deemsa keetti muftaa'e. Amen. Hallelujah. Amen. Milkaa'uun dadhabe ka'een deebi'a. Nan deebi'a. Milkaa'uun dadhabe jedhu. Himmil koofta kana booddee. Waaqayyo galanni bulfinis nima ta'u. Sagaleen kun obboloota koo kanarratti jabaatu. Sagaleen kun obboloota koo irratti jabaatu. Sagaleen kun obboloota koo irratti jabaatu. Sagaleen kun obboloota koo irratti jabaatu. Yesuusni isin irratti haa ta'u. Sagaleen kun jireenya keessa irratti haa ta'u. Sagaleen kun jireenya keessa irratti haa ta'u. Yoo Waaqayyo simboon kun jireenya isaanii irratti maqaa Yesuusin haa dhufu. Simboon kun maqaa Yesuusin jireenya isaanii irratti haa dhufu. Jireenya simboon sirratti haa ta'u. Simboon Waaqayyo simboon waan irratti gootuuf si haa galatu. Ulfaadhu simboon kee irratti. Argawo. Simboo kee waan irratti gooteef si haa galatu. Mee kadhata gabaabaa dabalee kadhadhaa. Namoonni si dhukkubu yoo jiraattan lafa si dhukkubu harka keessan kaawwadhaa. Hiikas qabaadhaa, madaas qabaadhaa. Warri iji keessan hin argine ija keessa irra kaawwadhaa. Warri gurri keessan hin dhageenye gurra keessa irra kaawwadhaa. Warri madaa qabdan madaa keessa irra kaa'adhaa. Dhiita warri qabdan dhiita irra kaawwadhaa. Kintaarota warri sun rakkisu harka keessa irra kaawwadhaa. Caba warri qabdan caba keessa irra kaawwadhaa. Ayyaanni kun Jaamaa bana Waaqayyo duudhaa dhageessan dhiita balleessaa amma jedhee amma sirraa balleessaa fi harka keessa irra kaa'uudhaan nan kadhadha. Yeroo immoo lafa si dhukkubu sana lafa dhukkuba keessanii harka keessa irra kaa'ati harka keessaniin lamaaniin jabeessaa sukkuumaa ameen jechaan duukaa sukkuumaa ammuma biraa dhabdu. Maqaa gooftaa Yesuusin fayyaa. Yesuusin fayyaa. Yesuusin fayyaa. Solara bakla. Yesuusin fayyaa. Yesuusin fayyaa. Maqaa Yesuusin haa bahu. Ijjiru maqaa Yesuusin kan bakkee haa ta'u. Yesuusin kan bakkee haa ta'u. Ijjiru maqaa Yesuusin haa fayu. Maqaa Yesuusin haa buqqa'u. Yesuusin haa buqqa'u. Yesuusin haa kooru. Onneen kuffate haa fayu. Kiraan kuffate haa fayu. Kiraan kuffate haa fayu. Ameechi kuffate haa fayu. Kuffate haa fayu. Sammuu kuffate haa fayu. Hallelujah.
Jela bagani ala borra La rababa para soloro le bara la barabashia. Amen. 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 Ela la moda bakla soloro le bara soloroshia. Ya borra baba. Gara biyyatti dhalatetti deebuuf jette haalli siin mijanne qaala duwwaa mootuun taane waan ati sodaattu jira akka jedha haala sana hundumaanan sirreessa narratti of gati siin jedha waaqayyo waan kana gootuuf si haa galatu. Amen. Ulfaadhu eebbifame. Amen. Qaan kera waaqaaf lafarratti ajajamu. Amen. Maqaa Amen. 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 Inna gaamamini. Eeyyee dhagaamaa jira. Amma tajaajila ani amma qabu asuma irratti dhaabaa namoonni amma dhukkubatti fayyadaniitu dhiiti isinirraa badeera. Qabi keessan kan fayyee jira dhukkuba adda addaatti kan fayyadan jirtu nan beeka isa kana. Kanaatiif waan tokko akkasiin gootan isinitti himaa. Didduu kana guyyaan deebi'ee isin tajaajilu obboleessi keenya caalaa waan isinitti himuufi isin maal gootu dhukkubatti warri fayyidan obboleessa keenya caalaa quunnamaa. Obboleessa keenya caalaa quunnamaati. Caalaatti maati. Gaafa tajaajilu sana nama tokko kan nama lamaa fi carraan alaatamuu fi dhugaa ba'umsa argaa godhaati. Dhugaa ba'umsa keessatti dhaabbannee moorra kaaniif kadhannaa sagalee kanaan waaqayyo jireenya. Amen. 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 Sagantaa kunan xumuraa nagaan naa jiraadhaa. Shaaloo.